Ameen leel sadeeniinuu tokkummaadha jechuudha. Beekumsi as keessatti nu dabre kun afaan Oromoo qulqulluudha. Afaan keeyyata qabsooti. Tokkummaa jechuun yeroo ta'an manzuuman isinii bana. Waaqa keessan isiniif. Kunis waaqa keessan isa isin uume isinii farfachuu waan ta'eef tokkummaa. Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu jechuun hiikni isaa hoggaa hojiitti jijjiirame isaan nama hojjete kanadha. Qabsoorra jirra waan ta'eef afaan qabsooti. Dirqama qabsooti. Wanni isin jette kibbunesh teenyaa galatoomtu. Dabalaa bulaa ulfinni koo jette galanni koo. Dabalaa bulaa galanni keenya Oromoo ulfinni keenya jechuudha. Ulfinni keenya kabajaan keenya jechuudha hiikni isaa. Gadinirratu inumaahu waan barbaadan illee yoo godhan xayyaaran illee yoo nutti roobsan yoo nu qolan yoo nu hidhan dabalaa bulaa ulfinni keenya gadinirratu matumaa jechuu jajjabina onnee keenyaaf yeroo dhaamtuudha. Beekumsatu walaba nu baasa jee himeetiin jira. Kun dabballee adda bilisummaa uummata Oromooti. Dabballee uummata Oromooti. Wallaalummaa dhaan sammuu diilallaa'ee keessaa bahiiti beekumsaan akka guutamtu caqasi dhaggeeffadhu. Listening, reading, writing jechijuu qulfiin sadeen kun yoo kan beeytu taate addunyaa kana bantee cufuun si harka jira kun world keyda. Dhaggeeffadhu. Listening, reading, writing yoo beeyte qulfii addunyaa kana kan banee cufu sihiidha. Sabni kanan beeyne addunyaan kun hunditti cufaadha dukkana. Psychology books. Beekumsaaniin mataa si garafa dammaqi. Si dammeessuuf hin dhufe jechuudha beekumsaanii. Listening dhaggeeffadhu siin jaa. Nama guddaadha. Dhaggeeffadhu isiniin jaa. Isin saba guddaadha. Beekumsa gurguddaa isinitti haasa'uu qabna. Listening dhaggeeffadhu siin jaa. Dura. Reading qara'ii siin jaa. Writing sambooda waan sanee gara dhaggeeffattee booda beekumsa waan sanee gara kattee booda kun gaariidha miti. Right and X gootaa jechuudha. Isa kana hoo afaan quraanaatiin siif hima dhaggeeffadhu. Iqra'a jechuudha yeroo sadi. Iqra'a qaray. Iqra'a bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يو بيكم سكنا كبات تسفير. قل في سدين تنيو بيت جتة سدين كناني فرنجين وردي سنجبر رمسس جتة سدين كناني شوفني الدنيا بناني يوكان سنت شوفني سنت بناجي رنجة شوفني يوكان نت شوفني نت بناجي. دبلا بلا ولفين كينيا قدني رتوما isa bu'aa bahii baay'ee keessa nu dabarse galata isaatiin hima. Galata Rabbii. Bubbeen bubbisee jiraa jette. Na harkatti dhaamsuudhaaf ibsaa koo. Bubbeen tun numa bubbifti jette. Ifa bilisummaa keenyaa dhaamsuudhaaf afaan Oromooti. Bubbeen bubbisee jira narkatti dhaamsuudhaaf ibsaa koo. Huursaan galaanichaa. Galaanni kunis ni huursa jette. Huursi galaanaa kun na dadhabsiise jette laphee kiyya kana. Waa hedduudhaan nu dadhabsiisaa jira jechuudha. Huursa galaanaa jechuudha. Huursa galaana cubbuudha. Huursa galaana waraana cubbuu jechuudha. Hiikni isaa. Yeroo takka Jimmaan nu dadhabsiisa. Yeroo takka Wallaggarraa nu dadhabsiisa. Yeroo takka Harargeedhaan nu dadhabsiisa. Yeroo takka Arsiidhaan nu dadhabsiisa yeroo tokko Walloo nu dhabamsiisa yeroo tokko kana jechuudha hiikni isaa. Beekumsa. Akkasumaan miti dhaabbadhee isa faarfachuun koo baay'ee na adamse akkanumatti dhaabbadhee isan faarfanne jette.
yeroo gubattee kana jettin tala Oromooti ummanni Oromoo gubattee sagalee kana dhageessisaa jira shimbirri afaan beekuu waaqa kadhata akkasumaan miti dhaabbadhee isa faarfachuun koo baay'ina adamsee karatti na hambisuudhaaf diinni koo isa kana kajachaa jiru Johaaruma faadha Baqqalaa faadha Johaariif yoo quraana baneef Baqqalaadhaaf immoo faarfannaa dhabbanaaf waan ta'eef gaadis jette waaqas jette Allahas jette inni tokkicha laman taanidha beekumsa tokkummaa jechuun otoo Jawaar muslima ana kan kiristaana maaltu na galche jedhu ta'e Baqqalaan Jawaarii wajjin hidhamu ture Abdii Raggaasaa Jawaarii wajjin hidhamu ture Gammachuu Ayyaanaa Jawaarii wajjin hidhamu ture otoo muslima waa'ee kiristaana maal na galche jedhee Jawaar Baqqalaa gara baafaan hidhamu ture dhukkuba keessaniin isin himaa jira beekumsaanin isin qulqulleessaa jira nuti Oromoo sirrii qulqulluu sanii perfect kataanidha ergaan kana jee booda kabajamoo ummata Oromoo hawwaniif manguddoon babbareedoon ulfaatoon kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffataa kan protestaantii kan muslimaa akkasumattis kabajamoo babbareedduu dargaggoo fi shamarran Oromoo jecha mi'aawa afaan Oromoo kan isitti darbatu babbareedduu hoggaan sinjee jechi kana caaleen jiru dura shanyii kee faarsuu beekii bilisummaan dura isaa jechaan sinjee kanaa beekii hariifa tahii faaraan tahii addunyaan kun hedduu qaroomee jira namni xayyaara tolchaa jira ati komeenti barreessaa jirta sammuu waa kalaqu tahii sammuu oduu kalaqu tahii sammuu hojii kalaqu tahii sammuu jaalala kalaqu tahii jechoota beekumsaa haasayi jechoota hiikkaa qabu haasayi akkasii waliin dubbachuu dandeenya kitaaba qara'i yookaan matsaaf quddusii qara'i yookaan quraana qara'i yookaan saayinsii qara'i yookaan seenaa Oromoo qara'i gaafa qaraatee walitti dubbachuu dandeenya nuti odaan bultu beekumsaan haasa'uu beekna malee wallaalummaan haasa'uu beekna ittiin guddanne dammaqoodha ammaa seenyuma caalaa dammaqoodha akka malee dammaqoodha sammuun bakka nuti odaan bultuun jirruu fi bakki isin jirtan bakka fagoodha waliin ginnu jechuu keenya fooniin tokko malee sammuudhaan tokko miti gabaabatti siif hin himu dammaqinni keenyas tokko miti nuti Oromoo fi Oromiyaa irratti dammee kiristaan islaamaa nu gargar hin baanu jenneeti dammee gonni qabsoo nuuf mirga keenya jennee bosona linne arraas waliin falmachaa jirra akkanatti haasa'uu beekna yoo akkanatti haasa'uu beektas baasii afaan hin tokkummaan hin jiru hojiidhaan nuti warra afaan Oromoo sobuu miti warra kaayyooti duuba gaa keeyyanni kiyya kaarraa kuni raacha tokkotu raacha yookaan faattee baay'inaan bishaan keessa jiranii raacha kanatu gartee bishaan keessa jiraati raacha bishaan keessa jiru kana faattee bishaan keessa jiru kana tokko keessa gartee mana gubatu arkee utaalee bishaan keessa iyyensatti gad lakkise manni gubate jee raachi kun raacha kaan bishaan keessatti dhiise jeeroo iyyuu raachi bishaan keessa jiran aboo yaa raacha yaa faatteen nana
mana gamasii gubatuuf ati nu keessaa bishaan keessaa baatee jettee maaltu si iyyisiisaa miti nurraa usfalfalaadhaa jaanii abaaran. Faattee bishaan keessaa bahee iyyuu kana faattota bishaan keessa jiru kanatu faattee isa bahee iyyuu kana abaara. Yaa jarana ni harkitanii miti jeen. Faattee kana jaan yaa faattota wac jettee wac bishaan keessaa natti ana kamana gubatee arkee iyyuu kanatti waccu kun na dhaggeeffadhu jeen. Faattee bishaan keessaa bahee iyyee kanatu warra bishaan keessaa gartee bishaan ibiddin gubu ati nu keessaa baatee maaf iyyite janii wac jaanii iyyan akkuma narraa iyyan kana faatteen hedduun raachee hedduun double sheets natti lafatti si dabale wallaaltuu haa dharaa'u ana obbo force beekumsa qabaattu kottu. Iyyinaan itti kofleeti faatteen bishaan keessa jiru kun katti jee akkuma kiyyaa kanatti itti kofleeti. Ummata jeerkaanaa fi baaldii fi gaalonaa fi biidoo qabatee as deemu kana ni argitanii miti jeen. Yaa faattee bishaan keessaa natti waccukummaa fiyyite naan jette ni niyya jeen. Ni argitanii miti ni agarra jedhiin. Ummanni kun mana kana ibiddarraa dhaamsuudhaaf bishaan kana wajjin nu hammaaranii ibidda kanaan nu dhaamsuudhaaf deemanii kanaan argee iyye jennaan faattee nun dirifatanii har'aa jedhan. Ayyaa Oromoo. Jaaniyyan. Jaaniyyan. Ni harkitanii mijeen ibidda kanaan nu dhaamsuuf jeerkaana fidanii bishaan kanaa wajjin nu hammaaraniiti isin kana hunda hammaaranii ibidda kanatti isin gannaquu deemanii jeen amma rifatanii faatteen hundi bishaan keessaa horii eegalan. Dhaggeeffadhu. Ammaas asuma garagalanii maraatummaa isaa irraanfatee deemu laal. Ibidda lulachaa deema akka aadaa teenyatti gaalkan ibidda shidachaa deemaa miti ibidda qabsiifate. Kana gartee waa takka osoo hin beeyne maraataan mana nurratti gubee janii iyyeensatti gaddi lakkisan mana keessaa bahanii. Hiika qabaa dhaggeeffadhu. Oromoo ta'e Oromoo wayii dhaggeeffata afaan isaa dhaggeeffata afaan kee dhaggeeffachuun afaan kee afaan federaalaa godhuudha. Afaan kee beekumsaan haasa'i. Afaan kee beekumsaan dhaggeeffadhu. Hin wacin saba kabajamaa ta'e. Namni hamma fi beeku hamma keenya beeka. Namni hamma isaan beeyne hamma keenya hin beeku. Daa'imni ilmoon haadhaa fi abbaan kabajaadhaan guddisan kabajaa ilma namaa beekti. Ilmoon kabajaa fi ulfinaan hin guddatin. Kabajaa namaa beekuu hin danda'u. Ilmoo haadha abbaan si kabajaa hin qabne, kabajaa hin qabne yookaan waliif hin qabne kabajaa namaa hin beektu. Ilmoo haadha abbaan isiidhaa nama kabaju garuu namaafis kabajaa qaba. Duuba garagaleeti gaa eega kana jettan je'ee maraataan kun mana 20 irratti gube waan hin dagadhee na yaadachiisanii jedhe. Hiikni kana afaan faattee isinii meetin jira afaan raachaa. Oromoon afaan raachaa beeku. Afaan faattee beeku. Nabiyyi Allah Suleyman Rabbii afaan waa hundaa beeksifne jee. Afaan nama sitti haasa'e afaan raachaati bara afaan namaati miti. Oromoodha kan kana haasa'e. Oromoon afaan raachaatu beeku. Oromoon afaan dhagaa beeku. Arra kana ta'uunsaa hedduu nama gaddisiisa. Afaan walii wallaaluunsaa hedduu nama gaddisiisa.
duubagaa dhimma wallagga keenya irratti ta'eef hunda keenya irratti ta'ee waan ta'eef akka malee dhangaddaa gaddi isaa yeroo gadda kan koo bilisummaadha tuna baasa garuu mee inni nu fixaa jiru kun isa qabsoodhaaf hidhatee mudhii hidhatee irree jabeeffatee tokkummaadhaan cimee waraanaan cimee rasaasaan ummata keenya kan nagayaa nu jalatti waxalaa jiraan nuti yoo sadarkaan irra jiru maali? Sadarkaan irra jirru maali? Sadarkaan irra jirru waywaadha. Dhiira akka keenyaatiif teenye waywaachuu jechuudha. Akka isatti hidhachuu dadhabne akka isatti mudhii hidhannee qabsoodhaaf mirga keenyaaf dhiisi qawween hidhatin mee qawwees hin hidhatin dhaaba Oromoo bilisoomsuuf dhaabni siyaasaan barbaachisu. Oromummaa keetiin duguuggaa shanyii sirra gaggeessu jira waan ta'eef mirga namummaa kan rabbi sii kenne bilisummaa rabbi sii kenne si mulqaa jiran waan ta'eef akka saba tokkotti kun waan qawwee fi maal nu barbaachisu dhaaba siyaasaa barbaachisuu miti bara. Kunu wallaalummaa bar dhaaba siyaasaa tidimmamuunu qawweetti dhimmamuunu wallaalummaadha. Furmaata biraa wallaalummaa keenya keessaa kan ka'e malee hundi keenya otuu lafaa kaane hundi keenya osoo alatti gadi yaane mirga namummaa keenya mulqabne nama taane jiraachuu Oromiyaa irra dadhabne nuti Oromoon biyya teenya irratti yoo kan jennee waan taane gabbaanee dubbannu taate guyya tokkotti mootummaa kana kaasuu dandeenya teenyee waywaachuun doqnummaa fi wallaalummaadhaa fi garbage ta'uudha merd the bastard ta'uudha fadhii ta'uudha saba fadhii ta'e jechuudha. Kana moo kanami mirgi Oromoo ifa ta'a. mirga namummaa mulqamte. Okay. Duguuggaa shanyiiti walloo irra xayyaaraan tumaa jira. Boruuf iftaan immoo Harargee eeggadha. Iftaan kan immoo Arsii eeggadha. Ammaa huni jiranii maali? Akka loonitti ijoollee oosan. Harargee keessaa isii. Arsii keessaa isii. Kunoo ibiddaan dhaamsaa jiranii miti maali kanni fuudhanii Tigreedhaan lolaajanii walitti qabanii ibiddaan dhaamsu jiru annoo faattee amma dubbatee sanitti ibiddaan dhaamsu jiranii miti. Taammaa infaan zamajaa Minilik. Duuba lola shanyii eegan irratti gaggeessa. Yoonuma gadi baanee nafxanyaa biyya teenya keessa jirtu. Hoggaa tokko asii ajjeesan kudhan yoo lafaan dhoyne. Kutaa keenya hundarraa nun tuqan. Eenyu tuftumsiisaa jira? Nuyi. Ilmaan Oromoo warroottan abbichuu fi maal jettanii waa barreessitan kun akka maleedhaan isin kabajaa. Akka maleedhaan isin kabajaa. Kabajaa Oromummaadhaatiif ja'aati saba dhiigni dhangala'aa jira waan ta'eef dhimma kanaaf badhaadhinuma inni ati jettu ilmi Oromootu kun waa'ee siyaasaa haasawaa waan ta'eef waa'ee dhaabaa haasawaa waan ta'eef waa'ee dhaabaa haasawaa waan ta'eef isin hunda dhaaba siyaasaa kamuu isin galcha. Dhimmi kun isin laaleessu qaba. Akka nama tokkotti isin laaleessu qaba.
baay'ee tokkoon isin kabajaa. Obboleeyyan keessan yeroo dhumu abbichuu jechuun isin irra jiraatu. Biltsiginnaa jechuun isin irra jiraatu. Ummata nagayaatu ummata irraa dhalattanii waan ta'eef beekumsa jechuun isin kana. No akkana jechuun cubbuudha. 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 Ummata nagayaatu hin ta'e cubbuudha. Cubbuudha. Rabbi birattis waaqa birattis amantii kam keessatti gaafachiisa. Cimseetiin si hubachiisa. Kanaaf abbichi ol waaqatu jira. Waaqaaf ragaa ba'uu danda'utu irra jiraata. Uummata irraa dhalanneef ragaa ba'utu irra jiraata. Isa kana. Isa kana. Duuba jedhaa. Laal. Laal. Otuma ta'ee akka sabatti. Waboo qofa miti. Mirga keenya waboonis mirga isaatiif Jawaar qofa miti, Baqqalaa qofa miti. Hundi keenya ka'uu qabna isaanis qabsoorra jira waan ta'eef hundi keenya ni kaana. Nuti akka gara keenyatti ni kaana. Qeeroon bahaa qophaa'aadha. Qeeroon bahaa Oromiyaa qophaa'aadha. Ni kaana sa'atii kaafnutti. Maaliif mirga keenyaaf yoo dhumnes ni dhumne jechuudha keenya addunyaan nu argu. Biyya keessaayis osoo argu xayyaa duun keenya mana keessa nafnee miti gadi bahi wallagginis ka'iti. Walloos ka'ii gadi bahi nagaatiif argeenis ka'ii lafaa akka Oromootti shawaanis ka'ii lafaa. Wayiwaachuu dhabiti. Addunyaan naannoo argu egaa iddoo tatteenyutu xayyaaraan tumamnee gabbaanee mirga keenya dubbachuudha. Arsiinis ka'ii lafaa. Teessee wayiwaachuu nurra jiraatu. Kanuma akka kaanitti akka waraanatti immoo kutaa Oromiyaa keessa guutuudhaan waxalla. Nuti dheengadda Dadarirraa waxalaa baane akka waraanatti ni waxalla. Ni dhooyne. Kun kana. Sagaleen isiniif dhaga'ama. Sagalee godhi dhaga'ama. Duuba save leader save our leaders waan jiru kana irratti wal mormii tokko miidiyaa kana gubbaa ammas yeroo laal dubbiin cimte wal mormii dhakaasan siirii qabdi Oromoon siirii tokko qabdi yeroo milkaa'uu deemte mormii kaafti. Hiriirri barbaachisaadha. Qawweenis barbaachisaadha. Hiriirri warra qawwee kana deeggara. Mirgaaf qawween fuudhamte. Mirga dhabeeti qawwee fudhate ka qawwee fudhate. Kan hiriira ba'us mirga namummaa isaa dhabeeti. Wanni as gubbaa wal si nyaachisu gaafii Oromoodhaa awwaaluudha malee maali? Uummata tokko nagarree. Kun hiriirin ta'u jaaminisootatti yaamuun hiriirin ta'u ja'a. Kun immoo maal ja'a. Obboleeyyan kiyya lamaanuu qabsoodha. Kun waan wal mormisiisuun qabu. Yaa obboleeyyan qabsoo uummata Oromoo kanan laaqina. Yaa obboleeyyan wal mormii maaltu fide? Hiriirri waraanuma kanaa uni deeggara.
humna addunyaan akka dhagee su godha. Hoggantootaaf sagalee ta'a. Maarroof sagalee ta'a. Hoggantootaaf sagaleedhaa miti. Sagalee jechuun hafuura usee lallabu jechuudha. Sagalee miti hoggantootaaf kataan. Afaan Oromoo kanaas sirreeffadhee yeroo dubbatu. Irree fi humna. Oromoofis hoggansaafis irree fi humna taanaaf malee sagaleedhaa miti. Ammas suuraa kana maxxanfannee akana goda keessa teenyee feesbuukitti kan maxxansinuu miti dubbiin humnaa fi irreedha. Guutuu Oromiyaa keessaa kun maal bu'aa qaba maal akka kun feesbuuk irratti akkana itti maxxanfatteef maal bu'aa qaba kun? Mana kan keessa teessee akkana itti waat kun luynummaadha. Mirga. Irree fi humna kan nu barbaachisu. Irree fi humna humni hoo hiriira bahudha. Addunyaan guutuun akka nu argattu kana kan barbaachisu irree fi humna jechuun kana. Teenyee maxxanfachuudha miti. Akka saba tokkotti haa nutti roobsanii gadi baana jechuu keenya hiriira gabbahuu qabna. Biyya keessaas biyya alaatiis garri qawweetis gara qawweetis. Laal amma yeroo himnu dhageenii miti borummoo ni waywaatanii beeka qasirraa bar numani maa bar dabballee numa dambeessaa bar dabbarri Oromoottuma himaa bar yaa ergamaa kiyya Muhammad ati ittuma himuu malee maaliif amananii maaliif hin amanne jettee fi rakkisinii amansiisuu fi amansiisuu dhabuun nu harkaa jeen rabbiin anis himuudha malee ati amantee amanuu baattaa iddoon keraa baawusse ittuma naalaadhi. Hogguma taatoon tokko irratti ta'e kaanii waywaachuun kee ilma haadharaa ta'uu keeti. Dayyuusa ta'uu keeti. Dayyuusa ta'uu keeti. Waywaata kee waan beekaniif waywaattee callifta waan ta'eef guyyaa lama waywaattee callifta. Akkanuma teessee waywaata. Wallaggi akka wallaggatti xayyaaraan natuman jee hiriira bahuu qaba kaagabbee iyyuu qaba sabni addunyaatti. Mana keessa ta'anii waywaachuun maali? Gabbahuu qabna kaa. Addunyaa gabbahuu qabna kaa. Akkamitti dhagaamna? Nu fixanii mana keessattuu xayyaaraan nutumaa jiran miti gabbahuu qabna kaa. Hai. Eenyutti kan waywaannu immoo gabbaanee nu fixanii kaa. Murannoo kanaa qabaannu kaa. Nuti isaas sagalee ta'aa jirra baasaa jirra jedhee. Sabniif hin birmanne maali? Sabniif hin birmanne maali? Sabniif gurmuun taane maali? Harka marannee xayyaaraan tumamuun maali? Nuti amma sabaa. Mootummaa firii lamaaf ummata caasaa ijaarame firii lamaaf teenyee waywaachuun maal jechuudha kun? Eenyutu iftumaa jira nuyi dadhabina keenya. Kan hidhame yoo ka'uudha ka hangan ka'ee tanga waan nutti dhaawamuun keenya naaf qalamuun keenya naaf hidhamuun keenya naaf. Immoo
warratan ogaa waa'ee uummata Oromoodhaa dubbanne abbichuu jettan kan ammoo iddoo jirtanitti biyya jirtanitti immoo bakakkaan isin dhaabsisaa beekaa. Bakka jirtu keessatti. Maaliif gandummaa waan fidduuf saba Oromoo irratti waan duulaban ta'uuf Masri keessa jiraate Keniyaa keessa jiraate arraba kee akka gandummatti sitti kaasee si keessaa fuudha. If kabaja. Akka malee if kabaja. Waan biraa keessa kan hin galchine. Akka malee if kabaja. Deemee abbichuu kan keenyaadha. Murtadii kan keenyaa. Waa'ee murtadii keetiitii mi kaasawaa jiru. Waa'ee cubbuu keetiitii mi kaasawaa jiru. Deemiitii nyaadhu. Waa'ee waxii keetii ani yeroon kaasee maqaa isaa dubbadhu qabu. Waxii akka keetii deemi isaa wajjin waxii cubbuu deemite wajjin waxii kan kee laakkadhu. Waxii garuu bakka jirtanitti bakakkaa akkamoo wal fixuun ableedhaan akkan dhufne cimseetiin hubachiisa. Bakka jirtutti qayroo sitti bobbaafna. Bakka jirtutti nagaa abbaa nagaa ta'e abbaa maal ta'e bakka jirtutti qayroo sitti bobbaafna. If kabaja. Akka malee if kabaja. Dhaggeeffadhaa isin uummata Oromoo. Akka malee if kabaja. Immoo dubbii uummata Oromoo kanarratti bakka jirtanitti wal qaqqaluutu dhufa. Beekadhaa adabadhaa afaan keessa sirreessa. If sirreessa. Sirreessa hoggaa dubbatan. Waa'ee uummata Oromootti na dura dhaabbattee waa'ee saba kanarratti nu dura kan dhaabbattu taate waa'ee bichuu keetti deemitichitti dubbadha. Waa'ee nama tokkos dubbachaa jiran tuqaa jira isa. Waa'ee bichuu dubbachaa jiran waa'ee saba Oromooti kan dubbachaa jiru. Waa'ee namticha keessanii yaadadheetu hin beeku. Waa'ee namticha keessanii yaadadheetu hin beeku nama kanaattis argee hin beeku. Waa'ee sabaati kan haasa'utti jiru. Garuu ofii jeeyina dhugi je'anan if kabajaa. Ilmaan Oromoo nan dheessinaa if kabajaa. If kabajaa seera Oromooti ala jirtu if kabajaa. Biyyallee kabajaa. Isin hime kun. Walitti isin fiduudha yeroo hunda kan inni as gubbaa haasa'u. Cimseetiin isin hubachiisa. Akkasii achi garuu yoo kan saba Oromootti kaatee kan duultu taate keessaachi qoodee bakka jirtutti sabni Oromoo ilmootis jala qala. Kana beeki. Kanaas godhuu danda'ama. Kana beeki. Isin cimseetiin isin hubachiisa. Isin hime kun. Dubbiin jajjabduudha. Waa'ee uummata Oromoo irratti kottu dubbadhu. Waa'ee biyyichi dhiisi. Inni waan biraati. Waa'ee uummata Oromoo irratti kottu dubbadhu. Garuu immoo uummanni Oromoo haa dhumu yoo kan jettu taate xayyaaraan haa tumamne kan jettu yoo kan taatu taate bakka jirtu Walloos gabbaasee si qala, Harargeenis gabbaasee si qala, Jimmaas gabbaasee si qala. Bakka iyyuu si qaqqala jechuudha. Bakka jirtutti. Inni chi keessaa hoggaa Wallagga balleesse ati kan Masrii jirtu kana halaalchee siifta. Kan Suudaan keessa jirtu halaalchee siifta. Kan Keeniyaa keessa jirtu halaalchee siifta. Kan Suudii keessa jirtu halaalchee siifta. Kana beeki. Kabajaa jechuudha. Akka malee kabajaa. Akka malee kabajaa. Seenaanis isin gaafachuu ta'a. Namtittiin keessan kun gochima isinis wajji godhaa uummata Oromoo irratti jirtan kun hedduu waan nama qaanfachiisudha. Haa dhumanii Abiyyiif jecha namni haa dhumu Oromoon akkamitti jaabu? Maali wallaalummaan hangana ga'e? Abiyyi jecha Oromoon haa dhumu sabni Oromoo akkamitti jaabu? Sabni Oromoo Abiyyi itti yoo dubbate bar Abiyyi ni muudee barbo.
abiyyi dhiigatti dhangalaasichi kaa'e barboo sabni Oromoo kun. Akkami sabni Oromoo haadhuma afaan keetiin jettan. Hangam takka ati saba Oromoo irra caalchisu qabda abiyyi kana godhuu hin qabdu. Abiyyi kana godhuu akkana godhuun isaa aangoorra isan tursu. Yookaan isin akkanatti tursu kanaatu kuffisaa jira. Lakkii kanan godhi yoo jettan qofaadha bar kan abiyyi aangoorra turuu danda'u yoo abiyyillee aangoorra tursiifna jettan. Lakkii kun hin ta'u yoo kan jettee dura dhaabbattu taate abiyyi aangoorra tursuu dandeessa. Lakkii isa hidhame kanaas baasi yoo ittiin aangoorra tursuu barbaaddaa miti beekumsi akkana kaa. Lakkii dogoggorarra jirta. Akkamitti cubburratti uummata Oromoo haa fixu waggaa jettee obboleeyyan kiyyaa haa fixu akkamitti jetta boo? Maali beekumsi kana? Quraana keessa jira moo matsaaf quddusii keessa jira? Maali gara jabeenyi kana? Maal jechuudha obboleessu? Kana boo nafxanyaan hin jiru bara akka isin jettan kana. Hedduun isin taajjabe akka namatti. Nama gargaaruudhaaf nama ta'uun ga'a bara Oromoo ta'uun hin barbaachisu bara. Abiyyi waan biraati. Oromoon abiyyi deeggaruu dhabee. Isinumaan deeggarta kun Oromumaa miti. Kana akka isinti jirtan akka biraati. Hedduu nama gaddisiisa. Oromollee hedduu gaddisiisa. Oromoo biratti illee finqareessina gaariidha miti. Gaariidha miti. Sabni kun wajjin nyaatee wajjin uyitanii jirtan waan ta'eef. Gaariidha miti. Gaariidha miti. Ni danda'ama akkam meessinaa seeta kana Facebook kana osoo hin ta'in bakka jirtu ejjennootti fudhadhu yoo jeen bakka jirtu irraa si xaraka. Bakka jirtu irraa si xaraka. Sakandii takkatti si xaraka. Booddee immoo boo'insatti dhufa. Of abbaan ofiin xaragu. Malee eenyuma kan keessa xaraguu danda'a. Hunda si xaragu qabna. Diina yoo dadhabne ifin dadhabnu waan ta'eef. Waan ifaan isii himaa. Garuu hedduu sheeniidha. Hedduu nama gaddisiisa. Haadhuu abiyyi haadhuu irrin deebi abiyyi jecha Oromoon haadhuun akkamitti jetta bane. Akkamitti wallagga xayyaarri haadhuu inuma yoo gosatti taate kamaccaatii barboo jimmaa wajji kamaccaatii barboo wallaggi kun. Ilma maccaaf Oromtichaati bara yoo gosa beeti. Kun mirga. Abbichuu jechuudha. Abiyyi jecha sabni Oromoo haadhumu addunyaa kana jecha mootummaa jecha addunyaa kana akkamitti jiraatan kanaaf obboleeyyan kiyya beekumsa rabbii isiniif haa kennu. Abaarsa qabdu akka malee rabbi beekumsa isiniif haa kennu. Ani egeree keessan akkamitti akka ta'e egeree abiyyiin jiraatu egeree uummanni Oromoo godhu egeree jiraata. Seenaa dhalootatti dabruudha. Kana beekadhu. Seenaa dhalootatti dabruudha kun. Madaa diina caalaa nafxanyaa caalaa madaa akka goobanaa taatetti baraa fi barootaan dabruudha wanni isin irra godhaa jirtu. Abiyyi akkanumatti kan waaruun isaa rabbi qofa kan waaru. Sabni Oromoo garuu jiraataadha. Wallagga shanee waan ta'eef shaneen maali? Shaneen dirree qabsoo jira. Wallagga kadhawamaa jiru immoo walloo shanee waan ta'eef ummata nagayaatti nafxanyaa zamachaa milikiin fixutti jiran. Shanee waan ta'eef Harargeen kadhumuuf, shanee waan ta'eef Jimma kadhumuuf, Booranticha kadhumuuf. Obboleessi kiyya haaduu jechuun akka Haabiil Qaabiil godhe jechuudha barboo hiikni isaa obboleessi akkisi naasaa jedhamu. Hedduu nama gaddisiisa. Hedduu. Kun hawaasa walitti fiduudhaan miti. Warroottan aktiivistootaa fi warroottan isin biltsiginnaa jettanii miidiyaa kana gubbaa deemtan kun hawaasa waliin jiraatu kan Ameerikaattis akka inni wal ciiceeffatu kan Masri keessa jirus kan Keeniyaa keessa waliin jira kan Dubaay keessa jirus
كمال كيسيرو أكا والشيء فتني أكا نمني جمّا جبّو تاسيسا جرتا وانتف أورومون جمّا مالك كتير سرتي بيك جمّا بيجساتي وانتف إسين يونيس أكنا قوتني فوقا أورومون غرانسا متاي هادو جوارا دو كانا دو بكالنا دو walaggaa هادو فوقا جتن أورومون كنم بيك namni kun kana sinu batu akana yetta eje chigara gale kakale fite mal got himal got garan sama dai jira kana obole yekiya siyasan akana miti akai sinjatan kana namti chumma na biyi ju kuno yechan jiro challiftani tu mano jettani challiftani tu mano fitani ma dubbachumma barbaachis hawasa wolin fituma barbaachis hawli jira ma fin challi dubbi duna ma deesu sila otu dhimma siyaasaa dhaafinne kana dhimma siyaasaa sila finne dhimma siyaasaa finne kana irratti wal mormaa jiraadha kun dubbii ummata oromoo xayyaaraan tumame ummata oromoo daa'imaa wajjin dirree irratti wallagga kanatti dhangala'aa kana dubbanne dhimma ummata oromoo akkamitti dhimma abiyyiin cufta mee siyaasuu addunyaa kana keessa kamtu jira dhimma obboleessa keetii moo piliis abiyyi kana godhuun gaarii wanni si deeggarruuf nuti oromoodha obboleeyyan keenya si deeggaraa nuti badhaadhina laal haasoo badhaadhina siyaasa beeytaa miti qabsoo beeytaa miti nuti badhaadhina taanee isin hojii dalagaa jirra sabni keenya nu jalatti dhuminii yoo kan jette dubbattu taate maal qaba seenaadha siifi ni duutaa mii maali walloo keenyaas dhumuu hin qabu dubbiin kun akkanatti dhumuu qaba yoo jette maali mii maaltu bada abiyyi bakatume maariyyoo bakatume rabbiinuu maal isin jedha girgirin kee kiristaana miti akka kiristaanatti akkana jaa Kiristoos akka islaamatti yoo Muhammad akkana jaa ummata oromoo ayyara hunda isiniif nima as gubbaa ogaan dhufe ijoollee badhaadhinaatis ijoollee maal jettanis horii dhaaba siyaasati miti yaani an dubbataa mirga ummata oromootiin dubbiin oromoo siyaasaan barbaaddu dubbii mirgaati isinumaan siyaasaa keessanitti itti fudhadhu deemaa garuu akki kun isin hin baasu sabni kun waliin jiraata waan ta'eef amantii hojii qaba waan ta'eef akki isin jettan kun hammam takka yeroo isin kana jettan maqaa jimmatti moggaafattee yeroo kana jettu hammam takka hoggaati kana jettu bagasitu mari yoga ati jettu oromoon guutuun hanga garaan isaa madaa'u silaa hoggaa isin waa barreessitan argitanii akka maleeka kanaaf jimmallee kabajuun gaariidha jimma kabaja qaba waan ta'eef akka malee jimma biyya rasuulaa ta'uudhaan beeka jimmallee kabaja hawaasallee kabaja hawaasa jimmaa kana ciiceessuu dhiisa bakka jirti akka bakka jirti namni isaan xireeffatu godhaa jechuudha hawaasni jimmaa abiyyi jecha waan xireeffatamuuf kabaja qaba miskiina rabbiiti gabroomaadha dhugaadha golee jedhe hoggaa akkana jettan ilmaan oromoo kana benziila kanatti itti naquu jirtan jechuudha yoo gandummaadha gosummaadha jee lafaa ka'ee ilmaan oromoo kun bakka jirtanii wal qaqqaltamee maaltu dhufa dubbiin san irra deemaa jirti namni kun dhiini macheessee jira maraatee jira ilmaan oromoo kun bakka jiru ni maal jetta ni maal dubbatta namuu abbaa baqa eega mootummaanis kana nu godhe nutis abbaa barbaannurraa qiimii keenya baana janii namuu mana gaa'ee yoo ajjeessite ijoolleen tun mee maal fidda mee maaltu dhufa hedduu fageessinee yaaduun gaariidha hedduu fageessinee yaaduun gaariidha maraataa dubbii maraataadha kamana diitamirra gubeessan kanaaf hin isinii useen nagayaan deemu jira maraataan kun ibidda fiddate kaanii maraataan mana gubee jennaan gad deebi'ee mana diitamirratti gube eega wallagga kiyya gubdee atis
asiisanatti faarsita jee bakka jiru shanyuma isaatiin dhabamsiisa jee yoo lafaa ka'e maal goota ilmaan oromoo qayroon kun yoo lafaa ka'e biyyaan baa keessatti wal dura wal godhe isin godhame maal fidde bilaash lubbuu kee dhabda namni dhiini machaa'ee waan jiruuf xiqqisho kam daawunta maraatee jira waan ta'eef oromoon kun mataan dhiigan macheesse abiyyitu macheesse saba bal'aa cimseetiin barbaaddu fudhadhu akkamoo kana godhamtu kanan ijoollee walitti neexanii ijoolleen biyya jirtu keessaa akka balaa gurguddaan hin dhufne oromoo madaa'ee jira oromoon akka malee madaa'ee jira yeroo tana keessa oromoo irraa of eeggachuudha malee si kaasirraa dubbatu kanan tuquu bara kanuma biraati kanuma arge qalee biraa deema akkas ta'e oromoo nama dhaggeeffadhaa jechuun uummata oromoo isa kana kanarraa kan hafe nafxanyaan akka isin jettan kana jechaa jiru qaboo nafxanyaan akka isin jettan kana jechaa jiru nafxanyaan akka isin jettan kana jechaa jiru oromoon haa dhumu jechaa jiru nafxanyaan namni nu namaaf bu'a bineensi mootummaa deeggaruunis bifa kananii miti seeruma addunyaa kana keessa akkana miti isin qofa miti badhaadhiin harargeenis jira arsiinis jira hundumatu badhaadhiin isaanu dubbachaa jiran kana kabiraatu dubbachaa jiru isin maaltu xil isin godhama wallaggiinis jira badhaadhiin Umattaa akkasuma jira Boorantichis jira Baalees ni jira Arsiinis ni jira Harargeenis ni jira Shawaanis ni jira Walloos ni jira maaltu xil godhee akka hin taane dubbate inni kun dubbatu maal jechuudha sabni kun abiyyi ni muude sabni kun mirga gaafachaa jira malee abiyyaan gorraa bu'aa haa jechaa hin jiru takka Joharaan gorra keenya jechaa hin jiru sabni kun jechaa hin jiru aangoo fudhadha aangoo isinitu rakkoo qabaaf aangoo fudhadha haa ta'u kana miti gaafiin kiyyaan aangoo keetiin nama fixiin maal jechuudha rabbiin akkana jedha ilmaan oromoo fixiin maal ilmaan oromoo finna jechuun maal akkana barakiisin jechaa jirta mee oromoo rabbi isinitti agarsiisu walloo yote walloo haa dhumu walloo shaneedhaa miti ummata oromooti wallagga shaneedhaa miti ummata oromooti maqaan isaa shaneen jechuun kaleessa abaa'oo jechuudhaan dhabamsiisan har'a shanee jechuudhaan uummata oromoo dhabamsiisaa jiru. Harargeen uummata oromooti malee shanee miti. Arsiin uummata oromooti malee shanee miti. Maqaan isaa oromoo jechuudhaan fixutti jiran tooftaa siyaasaatti baasanii maqaatti moggaasanii fixan. Shanyiin koo haa dhumu addunyaa kanarra ka jiru illa isin malee. Illes. Boru seenaadhaan nu gaafachiisa. Arraas nu gaafachiisa. Qaanyi guddaadha safuu.
ترقتني نقلنا أبي ورود في باجرو كناف ورودني موجودين أرومو ريدرز كان جتني ولولتن مثل سيجمال تشوفوا جلتن بچا جلتن كل ده كابسور رجروان تف خير ربو سابو كاكاويتس هاكابس خير أمة أوروموان أمني أورومو هند دور إنيوم كينو مثل سكام بكابوتة كابوتة مرما تكلم كاسي Baadiyyaa uummanni Oromoo hiriiraanis gaggeeffachuu qaba. Qawweenis mirga namummaa. Hiriiriinis mirga namummaa uummata Oromoo. Maraatee qawwee fudhate maraatee hiriira ba'a. Wanni hooggantoonni ba'uu qaban yes ba'uu qaban. Mirga keenyaa fidama. Isuma kanaa fidaman. Isuma walloo irraa gubannu isuma kanaa fidaman. Hooggansinis wanni dhabee hooggansaas jedhanii walirratti fixaa jira waan ta'eef. Kanaaf baha uummanni Oromoo hooggansinis eenyummaan hooggansinis qabsoorra jira hidhamuun isaa qabsoorra jira jechuun hundi keenya hooggansaa hojii qabsoo hojii lafaa ta'uudha hojii. Mirga namummaa keenyaatiif mirga namummaa Oromootiif. Jawaaris kan hidhameef mirga siyaasaati miti. Kan lolaa jirruuf mirga siyaasaati miti. Kan hiriira baannuuf mirga siyaasaa osoo hin ta'in mirga namummaati. Mirga rabbiin nuu kanneen Oromoo fi Oromiyaa. Bitaddeetiin jira. Maqaa keessan kabajamaadhaan maqaa uummata Oromoo kabajamaadhaan. Inni kun wanni godhamu ni godhama jechuudha. Waan goonu ni goona. Isa kana. Ayah kabadi itu dah, kau wacana lu. Bakal jirtu, nyapa dai, bakal jirtu kabadi, bakal jirtu dai box ida. Yo kan tahu mi. Kalas, kau wan itu kulen. Tahu dah dah ini nak bawa. Kanu, wanita tidak. Kalau zaman I love you kamu ni kan, ujitin dia. Roja tu je. Sekarang nanti bakal kita ni kan.